Hordoftoota OMN oduu idileetiin isinitti himanii Faayisaa Iliyaasim. Murni fi namoonni dhuunfaa ABO irraa fottaqanii maqaa dhaabichaatiin daldalan adda bilisummaa Oromoo bakka hin bu'an jechuun guyyaa har'aa adda bilisummaa Oromoo ibsa baase. Ibsi addi bilisummaa Oromoo ABO'n guyyaa har'aa baase keessatti dhaaba buleessaa fi waggoota 40 dabraniif qabsoo bilisummaa uummata Oromootiif godhamu olaantummaadhaan gaggeessaa ture. ABO'n yeroo ammaa kanatti gantoota danuu maqaa dhaabichaatiin daldalan holateeti jira jechuun eegala. Itti fufuunis seenaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti danqaa fi rakkinoota hedduu keessa dabarree jirra kan jedhu ABO'n rakkinoota san hunda keessa dabruun ABO'n kaayyoo qabsoo Oromoo hedduu galmaan gaafi milkeessaa kan ture yoo ta'u dhiibbaa fi haleellaan alaa fi keessaan dhaabicha irratti dhaqqabaa ture jira jechuun seenaa yaadachiisan. Haa ta'u garuu taateewwan kun hundinuu deemsa keenya dhaabsisuu baatanillee wareegamoota hin barbaachifne akka kaffallu dhiibbaa nurratti geessisaa jira jechuun adeemsota dabran waliin wal bira qabuun haala qabsoon Oromoo har'a keessa jiru ibsutti ce'e. Yeroo dhiyoodhaa asitti ABO'n yeroo dhiyoodhaa asitti bara 2018 paarticha faana Asmaraa irraa gara Finfinnee miseensonni seenan duras ammoo kan paarticha keessatti dhokatanii badii fi qisaasama adda addaa raawwachaa turan bara 2019 keessa paartii amma biyyattii bulchaa jiru paartii Bilxiginnaa wajjin tokkummaa uumanii badii raawwachaa turan waliin addabaabaay'itti ba'aniiti jiran jechuudhaan namoota dhuunfaa dhaabicharraa fottaqanii fi murnoota maqaa dhaabichaa balleessuuf sosso'an jechuudhaan isaan ibsan. Murni kun uummata biratti maqaa ABO Hiltan yookaan ABO Bilxiginnaa jedhamuun beekamu kan jiru ibsi adda bilisummaa Oromoo kun maqaa paartii ABO'tiin gaggeessitoota paartichaa ofiin jechuudhaan paartii Bilxiginnaa faana dho'isaa fi ifaan walga'iiwwan gochaas jiru jedha. Itti fufuun ABO'n namoonni paarticharraa fottaqanii ba'an kun gaggeessaa paartichaa obbo Daawit Ibsaa hidhaa dhaabbii keessa kaa'anii ofiif gaggeessaa olaanaa fi itti aanaaf godhuudhaan of muudanii amma ammoo maqaa paartichaa balleessuu irratti diina waliin hojjechaa jiru jedha. Filannoo sabaa abbaan irree gita bittasaa dheereffachuuf gaggeessuu kan biyyaalessaa biyyattii yeroo dhiyootti gaggeeffame irratti galmaa'uuf yaada isaanii kan dhiyeessan boordiin filannoo kufaa taasiseeti jira jechuun haal dureef amma jiru ABO'n ibsa kana keessatti ibsee jira. Yeroo ammaa kana yeroo itti paartiin Bilxiginnaa hudha keessa galee jiru kanatti akka waan paartii ABO bakka bu'anitti karaa miidiyaalee fi kaadiroota mootummaa daldalaa fi uummata Oromoo irratti duula addaa bananii jiran jechuun sochii adeemsi isaan maqaa ABO'tiin da'eeffatanii taasisaa jiran hundi daldalaa fi gowwomsaadhaa jedhanii jiru. Xumura irratti uummannis gocha namootaa fi qaamota kanaa irraa qusachuun ibsaa fi adeemsi murnoota kanaa kan adda bilisummaa Oromoo hin ibsine ta'uu akka beekaniif yaamicha kan dhiyeessu ABO'n qaamoleen otoo beekanis ta'e osoo hin beekin deeggaraa murna kanaa ta'anis gara dhugaa qabsoo Oromootti akka deebi'aniif yaamicha isiniif taasifnee jira jechuun ABO'n galateeffatee jira. Oduu keenyatti aanuun poolisiin humna addaa Oromiyaa aanaa meettaatti namoota 2 mana hidhaatii baasee ajjeesuun gabaafame. Godina Shawaa Lixaa aanaa meettaatti abbaa ijoollee 6 kan ta'an obbo Deebisaa Raggaasaa fi dargaggoo Ijaarsaa Magarsaa mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu isaanii jiraattonni aanichaa OMN'tti himanii jiru. Bal'ina oduu kanaa Muhammad Fantaal irraa dhageessu. Poolisiin humna addaa Oromiyaa aanaa meettaatti namoota 2 mana hidhaatii baasee ajjeesuun himame. Godina Shawaa Lixaa aanaa meettaatti abbaa ijoollee 6 kan ta'e obbo Deebisaa Raggaasaa fi dargaggoo Ijaaraa Magarsaa mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu isaanii jiraattonni aanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Obbo Deebisaa Raggaasaa jiraataa aanaa meettaa walqixxee ganda coonfee miinqee yoo ta'an aduu gaafa sanbataa ganama poolisiin humna addaa Oromiyaa mana jireenyaa isaanii keessaa isaan qabu madda Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise kun himam. Guyyuma gaafa sanaa dargaggoo Ijaaraa Magarsaa jedhamus poolisiidhaan to'atamuu kan himu jiraatan gandicha Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise. Hagayya 16 erga qabamanii as waajjira poolisii magaalaa Minaaree keessatti hidhamanii akka turan dubbatama. Maatiinis ta'e firoonni kamuu isaan gaafachuu akka hin dandeenye dhorgamaa turan kan jedhu madda Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kun akka odeeffannoo qabanitti waraana bilisummaa Oromootti karaa agarsiiftan jechuun waan shakkamanii hidhamuu isaanii himam.
obbo Deebisaan abbaa ijoollee ja'a yoo ta'u nama maatii bulchuu waan ta'eef sabboonummaa yoo ta'e malee siyaasa kamirraahuu walaba turani jechuun jiraatan ganda sana Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork bilbilaan dubbise kun himee jira. Dargaggoo Jaaraa Magarsaa ganna hojii humnaa hojjechuun buna ofiin of barsiisaa nama ture ta'uu kan himu maddi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun ajjechamsuu kanneessan kun sabboontotaa fi ilmaan Oromoo irratti kan fuulleffate ta'uu dubbata. Aduu gaafa wiixatam galgala toora sa'aatii 4 waajjira poolisii magaalaa Minaaree aanaa Meettaa keessa jirtu baafamanii naannoo mana barumsaa Minaaree sadarkaa tokkoffaatti rasaasan ajjeefamuu isaanii OMN odeeffateera. Ajjeefamuu namoota kanaa booda gandichi rifaatuu keessa jira kan jedhu madda OMN kun maatiin obbo Deebisaa ijoolleen 4 abbaa malee guddachuuf dirqamanii jiru jedha. Aduu keenya gama birootiin lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Jiddaa Shumeesii Jaamuu keessatti waggaa tokko oliif hidhamanii dararamaa jiran keessaa kanneen baay'inni isaanii 10 ta'an lubbuun isaanii dabarte. Lammiileen lubbuun dabarte kunneen maqaa isaanii malee iddoon dhalootaa isaanii hamma ammaatti hin baramnee jaame. Daa'imaa Umar. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Jiddaa Shumeesii Jaamuutti waggaa tokko oliif hidhamanii dararamaa jiran keessaa kanneen baay'inni isaanii 10 ta'u lubbuun dabruun gabaafame. Ibsi qoonsilaan Itoophiyaa Jiddaa jiru fuula marsaariitii isaa irratti gaafa guyyaa hagayya 25 baase akka addeessutti lammiileen kunneen erga mana hidhaa Shumeesii seenaniin booda dhukkubsatanii hospitaala garaagaraa keessatti yaalamaa osoo jiranuu lubbuun dabarte. Lammiileen lubbuun dabranii hospitaalatti argaman kunneen maqaa isaanii malee iddoon dhaloota isaanii addaan hin baramne. Qoonsilaan ibsa isaa kana keessatti namoonni maatii namoota lubbuun dabranii yookaan hiriyaa isaanii beektan qoonsilaa Itoophiyaa Jiddaa lakkoofsa 13 dhuftanii akka beeksiftan jechuun gaafatee jira. Lammiileen Itoophiyaa lubbuun dabranii reeffi isaanii hospitaalota garaagaraa keessatti argaman maqaa kan tarreesse qoonsilichi tokkoffaa Hikmat Muhammad, lammaffaa Kadiyyaa Muhammad, 3 Roraas Muluu fi 4 Jamaal Kamaal hospitaala Sharqii Ja'amutti argamu, 5 Daa'ima Biniyaam Murteessaa Hogasii fi 6 Yalaandee Tamaam hospitaala Sagar Ja'amutti argamu. Akkasuma 7ffaan Mahaarii Hayilee, 8ffaan Sultaan Muhammadii fi 9ffaan Bahataa Nagasii Afwarqi hospitaala Maalik Abdul Azizitti kan argaman yoo ta'u 10ffaa Salamoon Haduush Takkaa ammoo reeffi isaa hospitaala Maalik Abdallaatti argamu isaanii ifa godhee jira. Duula saamichaa fi hidhaa lammiilee Itoophiyaa qofarratti xiyyeeffachuun mootummaan Saawud Arabiyaa ji'oota lamaan dabranii as gaggeessaa jiruun manneen hidhaa garaagaraa keessatti lammiileen Itoophiyaa hiraarfamaa jiru. Akkasumas kanneen kanaan dura hidhamanii waggaa tokkoo fi sanii oliif manneen hidhaa keessa jiranis ni jiru. Mootummaan Itoophiyaa kan lola biyyattii keessatti TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiru lammiilee biyyattii biyya Arabaa keessatti rakkataa jiraniif hanga barbaadamu xiyyeeffannoo kennuu dhabuun lammiileen kunneen akka lubbuun dabran taasisee jira jechuun qeeqamaa jira. Yeroo ammaa mana hidhaa magaalaa Jiddaa Shumeesii keessatti kan argamu dhalataan Oromoo OMN dubbise akka himutti kutaa tokko keessatti namoota 200 oliin hidhamanii jiraachuu himee jira. Namoonni dhukkubsatanii lubbuun dabranis kutaa biroo keessatti hidhamanii akka turan maddi keenya kun ibsee jira. Kutaa itti hidhamanii jiranitti afataa fi uffata dhabuun akkasumas hanqina nyaataa fi dhugaatii irraa kan ka'e namoonni hedduun dhukkubsachaa jiraachuu himee jira. Haalli nu keessa jiru baay'ee rakkisaa keessaa nu amma manni nu keessa jiru nama balamaa kalee nama fageenya garuu mana nu keessa jiru miti koo hamma nan jedhamne keessa jirra kuno nama galchaan jiranii nama mana tuqlamaan hidhamne jira kun lafa ciisaa bakki ciisanii jiru wanni uffatanii jiru saraamika gubbaa ciisanii namni keessa jirra maal waan goonu maal qabna. Haaluma wal fakkaatuun dhalataan Oromoo mana hidhaa Riyaad Xariiq Alkharjii jedhamu keessaa dubbifne tokko ammoo akka himutti kutaa hidhamaa tokko keessa namoota 400 jiraachuu hime walitti baay'achuu fi qulqullina dhabuurraa kan ka'e dhukkuba garaagaraatiif saaxilamuu dubbata. Sababa kanaan lammiileen kunneen dhukkuba hamaaf saaxilamanii kanneen akkaan miidhamanis waan jiraniif haala yaaddessaa keessa jiraachuu kan himu namni kun yoo hatattamaan furmaanni hin laatamne lubbuun lammiilee kana guutuu dhumaatiif saaxilamuu fi ja'a. Uummattoota gurfaatu keessa ka jiru nama 400 wayi kasaan guyyurraa miidhaa fi dhibeedhaaf saaxilamuudhaaf qiinqaa guddaa keessa jira beektu.
Wanni nuti fooyyee arganne jenne abdii of keessatti kennan jiru. Jawwaalota agartee akka nuti miidiyaatti jenneen jenne jawwaala agartee mootu sooshaal miidiyaa namni FB irratti waa hundi ergatullee nurraa guurame. Jawwaala kan shaafa xiqqoo takka nuti akka tasaa taane qaama saalaa kennarratti hidhannee akka dhoksaatiin seenanneenni. Kanaa wajji immoo amma dhibeedhaaf saaxilamnee namni bakka sanarraa fayyaa qabu hin jiru. Nama 400 wayii kana keessa parsantiin 390 nama dhibee sadarkaa dura irratti tokkoffaa saaxilamee miidhamutti jiru. Inni nu miidiyaa gurguddaatti isinitti dhaammannu gama mootummaatiin hawaasa kana yoo galchuu dadhabee baajata dhabee hiyyummaan keessa miidhu taate hawaasni kun waan qaburraa qabeenya qaburraa biyyaa birmateetiin lammiileen kunneen itti dabaluun mootummaan Itoophiyaa akkanaan cal'isee hanga dhumnu useenu laalurra hanga danda'ametti maallaqaan of gargaarraa haaluma ittiin biyyatti gallu haanuuf mijjeessuu jechuun gaafatani. Manuma hidhaa xariiqa alkarjii kana keessatti dubartoonni 600 caalan mana tokko keessatti walitti rakkatanii daa'imman waliin dararamaa akka jiranii fi kanneen daa'imman jalaa dhumanillee jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa kan ammaan dura torbaan lama keessatti lammiilee hidhaa jiran keessaa 41 galchine jedhe yeroo ammaa torbaan tokko keessatti balallii 3 akka gaggeessu himuun warreen dursi kennamee fi galaa jiranis kanneen dhukkubsatan dubartootaa fi daa'imman ta'uu ibsee jira. Kaaba Oromiyaa Wallootti kaadiroonni mootummaa hidhattoota wabootu isin keessa jira jechuun hawaasa Walloo hidhatee jiruu fi kanneen hidhannoo hin qabnetti dirqamaan hidhuun gara adda waraanaatti deemaa jechuun dinniinaa jiraachuu maddeen keenya godina Walloo OMN bilbilaan dubbisee ifoomsanii. Isaan ergaa duula waboo balleessuu jiru fudhachuu didan ammoo hidhaa akka jiran odeeffannoo qabnaa jiru qeerroon godinichaa erga Dr. Alamuu Simee gara godinichaa dhufe as kaadiroonni bilxignaa hawaasa keessa bobboon qawwee rasaasa kaartaa 3 qabu waliin isiniif kennina iddoo waboon jiru nuuf eeraa jechuun hawaasa rakkisaa jiru. Ta'us garuu hawaasni godina Walloo ergaa bilxignaa fi dabballoota isaanii fudhachuu diduun wal dura dhaabbannaa irra jiraachuu odeeffannoon garasiin dhaqqabe kan mirkaneessuudha. Uummanni Oromoo Walloo hidhannoo guutuu waan qabuuf yoo itti duulle irraanuu hin dandeenyu jee waan amanuuf mootummaan tooftaa kana baafatee sababii ta'eef hawaasni kana hubachuun harkatti fashaleessuu akka qabus dhaamamee jira. Pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa gamtaa Afrikaa ta'an sadaasa dabre Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti waraanni dhalachuu hordofee gamtaan Afrikaa rakkoo kana furuuf ergamaa addaa kana kan muude gabaasa BBC Muhammad Fantaalleetu qindeesse. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoon gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa gamtaa Afrikaa ta'an sadaasa darbee Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti waraanni dhalachuu hordofeeti. Gamtaan Afrikaa rakkoo kana furuuf ergamaa addaa kan muude. Waraanni kun humnoonni TPLF naannolee Amaaraa fi Affaar haleeluu isaatiin naannoo ollaattis ceera. US'n ergamaa addaa naannoo gaanfa Afrikaa muuduun dhimmicha dhiheenyaan hordofaa jiraachuun ibsameera. Dura taa'aan komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamat Pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Obasanjoon siyaasa keessatti qaamota hiree qaban hunda wajjin marii gochuun naannoo gaanfa Afrikaatti nageenya fi tasgabbii waaraa fiduuf yaaliiwwan eegalaman ni si'eessu jedhaniiru. Obasanjoon torbanoota dhufan keessa gara naannichaa kan imalan yeroo ta'u teessoon isaa Finfinnee kan ta'e gamtaan Afrikaa qaamoleen hundum ergamaa addaa kanam akka deeggaran gaafateera. Yaa'ii mana maree nageenyaa UN kamisa geggeeffame irratti qaamni gamtaa Afrikaa waraana Itoophiyaa keessa jiruuf fala siyaasaa marii irratti hundaa'e akka barbaadu duula godhamu akka deeggaran biyyoonni mana marichaa ibsanii jiru. Afgaanistaanitti haleellaan biroo akka raawwatu ragaa gahaan qabaa waajjirri ittisaa Yuunaayitid Isteet haa ta'u malee gabaasni guyyaa dhaabee akka mul'isutti waraanni US nama haleellaa garee IS kan guyyaa Kamisaa buufata xiyyaaraa Kaabulitti raawwatame karoorsee dirooniidhaan ajjeesuu nan amanaa jedhee jira. Shakkamaan miseensa garee IS kunis kan irratti xiyyeeffatame bulchiinsa Nangaar keessatti dabalata qabna. K claimed responsibility for that attack outside Kabul airport that killed at least 110 people and injured dozens more.
Waajjirri ittisaa US Afgaanistaanitti haleellaan biroo akka raawwatu ragaa gahaan argameeti jira jedhe dubbi himaan waajjira ittisaa US John Kirby waraanni US haleellaawwan dabalataa raawwatamuu malaniif qophiidhaa jedhanii jiru. Haleellaan dabalataa akka jiraatu ragaan amansiisaan jira. Aggaammiin kun kan adda bahe ta'u ragaa qabnaas jedhan. Hagayya 31 booda loltoonni US Kaabul keessaa erga ba'anillee haalli lammiilee achi itti baasan akka jiraatu dubbi himaan kun himanii jiru. UK'n ibsa kaleessa baasten lammiileen isii lama namoota haleellaa boombii kamisa buufata xiyyaaraa Kaabulitti raawwatee lubbuun namoota 92 ol galaafata keessa akka jiran ibsitee jirti. Haa ta'u malee gabaasni guyyaa dhaabee akka mul'isutti waraanni United States gama isaatiin haleellaa garee IS kan guyyaa kamisaa buufata xiyyaaraa Kaabulitti raawwatame karoorsee dirooniidhaan ajjeesuu nan amanaa jedhee jira. Shakkamaan miseensa garee IS kunis kan irratti xiyyeeffatame bulchiinsa Nangarhar keessatti. Garichi gama isaatiin haleellaawwan guyyaa kamisaa ala buufata xiyyaaraa Kaabulitti raawwatamuun loltoota US 13 dabalatee namoota 170 galaafatee raawwachuu ibsuun kan yaadatamu. Loltoonni US ammoo wiixata dhufaa jiru Afgaan keessaa guutummaaf bahuuf guyyaan qabameeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden guyyaa jimaata kaleessa akka jedhanitti jihaadistoota haleellaa kamisaa booda jiran ni adamsiisnaa jedhanii turani. Tilmaamaan loltoonni United States 5,000 ammallee buufata xiyyaaraa Kaabul keessatti buufachuun namoota Afgaanii baqatan gargaaraa jiru. Saatiiwwan 48 itti aanan keessatti lammiilee biyya biraa Afgaanii bahaa jiran hundaafuu karaa ittiin dabran saffisaan dhiyeessaa jirra jechuun kan Rooyitersitti hime ammoo waajjira warra lixaa hidhannoo hin qabneedha. Erga milishoonni Taalibaan Afgaan baatii kana to'ataniin kaasee namoonni jumlaan xiyyaaraan baafamaa turani. Torbaanota dabran lamaan keessattis namoonni 100,000 ol ta'an akka baafamantu amanama. BBC odeeffannam. Xumura irratti oduu ispoortiiti qabna. Manchester United Cristiano Ronaldo kilaba Itaalii Juventus irraa mallatteessifachuuf waliigaltee irra gahuu beeksise. United taphataa cimaa addunyaa injifataa Ballon d'Or yeroo 5 kana Old Trafford erguuf kan hafe dhimmoota dhuunfaa akka viizaa fi qorannoo fayyaa ta'uu gareen kun beeksisee jira. Bara 2009 gara Real Madrid imaluu isaatiin dura Unitediif taphatee 292 keessatti goolii 118 galchuu danda'e ture. Kilabichi ibsa baaseen namni kilabicha keessa jiru hundinuu Cristiano Ronaldo kilabichatti deebisanii simachuuf eegaa jira. Manchester Cityn taphataa ganna 36 Cristiano kan isaa godhachuuf yaalii gochaa ture. Cristianoon fuula miidiyaalee hawaasaa isaa gubbatti kilaba ajaa'ibaa ittiin jedhe Juventus waliin gargar bahuu fi turtii isaatti gammadaa akka ture ibsee jira. Onnee fi lubbuu koo Juventusiif kenneetiin jira. Yeroo hundumaa magaalaa Turin nan yaadadha hanga xumuraatti jedhee jira Cristiano Ronaldoon. Gabaasni kan BBC'ti ture. Hayyangaa daawwattoota OMN oduun idileen har'aaf isiniif dhiyeessina kanumaan gammaatti daawwattanidha. Oduutan isinitti himtanii Faayisaa Ilaas gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur-sagaleetiin Tuujii Muhammad Tunufaana ture. Sagantaaleen OMN afaan biroo itti fufuu hangama kiyyaan ni gaadha.